Sibaat naggaa dabalatee hooggantoonni garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay olaanoon 5 to'annaa jala oolan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaatitti lafa asiidiin miidhamee nooraadhaan yaalameerraatii oomishni gaariin eeggamaa jira jedhame. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa waliin Taaddasa Tarrafatii hanga xumuraatti hin waliin tura. Sibaat naggaa dabalatee hooggantoonni garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay olaanoon 5 to'annoo jala ooluu itti gaafatamaan qajeelchaa humnaa raayyaa ittisaa Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo ibsaniiru. Itoophiyaatti waggaa 27 darbeef tarsiimoo biyyaa goolessuu baasuudhaan gurmeessuu fi xumura irrattis raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti ajjeechaan akka fudhatamu kan taasise Sibaat naggaa to'annoo jala ooleera. Itti gaafatamaan qajeelcha humnaa raayyaa ittisaa Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti Sibaat naggaa kan qabame iddoo dhokataa Hayyallaa keessatti kan qabamee fi iddoo dhoksaa kana keessas baatamee kan achi dhoksame ta'uu dubbatanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaas barbaacha cimaa booda kan argan boolla keessaa kan baasan ta'uu Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo himanii jiru. Yeroo Sibaat naggaa qabamus gareen isaa eegaa ture hidhattoonni fi milishoonni isaanii kan barbadaan ta'us ibsanii jiru. Sibaat naggaatiin alattis namoonni humna waraanaa keessa turan raayyaa ittisa biyyaa gananii garee adda bilisa baasaa uummata Tigraayitti dabalaman. Tokkoffaa Leetenaan Koloneel Tsaduu Riich haadha warraa Sibaat naggaa hakiima hospitaala Xooraayilochi kan turtee fi sooramaa kan baate. Lammaffaa Koloneel Kinfee Taaddasa raayyaa ittisa biyyaa kan gade. Sadaffaa Koloneel Yemaana Kaasaay raayyaa ittisa biyyaa kan gane. Arfaffaa Asaggad Gabra Kiristoos Finfinneedhaa deemee kan itti makame. Shanaffaa Komaander Barhee Girmaa itti gaafatamaa kutaa loojistikii humna addaa naannichaa. Ja'affaa Amda Maariyaam Tasammaa Tawalde itti gaafatamaa kutaa komii naannoo Tigraay kan ture. Torbaffaa haadha warraa Meejor Jeneraal Hayyaloom Aariyaa Ameerikaa jiraachaa kan turtee fi dhiyeenyaa garee kanatti kan makamte aadde Algaanash Mallas osoo garee kanarratti opereeshiniin gaggeeffamu baqachuuf osoo jettu halayyaatti kuftee kan lubbuun ishee darbee ta'u itti gaafatamaan qajeelcha humna raayyaa ittisa biyyaa Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo tajaajila oduu Itoophiyaatti himaniiru. Ministeerri Fayyaa weerara COVID-19 ittisuudhaaf ji'a amajjii guutuu sochii hubannoo uumuu cimsuu labsuusaa beeksiseera. Dhibeen kun bifa haaraatiin biyyoota gara garaatti mul'achaa jiraachuu isaatiin Ministeerri Fayyaa weerara kana ittisuuf to'achuuf bifa haaraatiin sochii uummataa labsuusaa deetaa Ministeera Fayyaa adde Saarellaa Abdullaahii himanii jiru. Sochii ji'a amajjii keessa gaggeeffamu kana akka karoora baheettis tokkoffaa akka isin tajaajiluuf maaskii godhadhaa sagantaan jedhu amajjii 3 hanga amajjii 7tti. Lammaffaa sagantaa deemsa miilaa barattoota amajjii 13 hanga 17tti. Sadaffaa sochiin uummataa anas nagalcha jedhu amajjii 17 hanga 30tti. Arfaffaa barattootaa fi namoota haguuggii afaanii funyaanii bitachuu hin dandeenyeef sagantaan sassaabuu karooraa kana keessatti qabameera. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee 94ffaa gaggeesseen dhimmoota garaagaraa irratti mari'atee murtoo dabarseera. Manni marichaa wixinee labsii qajeelcha hojii biyya alaa fooyyessee bahe irratti mari'achuudhaan galteewwan barbaachisan itti dabalamuun mana maree bakka bu'oota uummataaf akka raggaasisuuf qajeelcheera. Haaluma kanaan wixinee labsii yakka Itoophiyaa fi Ugaandaa gidduutti raawwatameef namoota barbaadaman dabarsanii laachuu fi dhimmoota yakkichaan tumsan haqa waloo raggaasisuuf dhiyaate irratti mari'ateera. Labsicha irratti erga mari'atee booda gara mana maree bakka bu'oota uummataatti akka qajeelfamus murteesseera. Dabalataan manni marichaa wixinee labsii Itoophiyaa fi Afrikaa kibbaa gidduutti waliigaltee dippiloomaasii fi namoota paaspoortii qabaatan viizaa isaanii hambisuuf bahe irratti mari'achuudhaan akka ragga'uuf mana maree bakka bu'oota uummataatti qajeelcheera. Gama biraatiin ammoo wixineen dambii hundeeffamaa Itiyoo Telekoom fooyyessuuf qophaa'e irratti mari'achuun gaazexaa Nagaariitiin maxxanfamee hojiirra akka oolus murteesseera. Bara 2013 hanga 2017ttis hojiirra kan oolu raawwii sagantaa misooma seeftineetiif kan oolu waliigaltee doolaara Ameerikaa liqii dhalarraatii bilisa ta'e miiliyoona 200 raggaasisuuf wixinee labsii qophaa'ee dhiyaate irratti mari'atee murtee dabarseera.
Nageenya hawaasaa eegsuuf ga'een poolisootaa olaanaadha jedhame. Nageenya magaalaa Maqalee cimee akka itti fufuuf komaandi poostiin raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi bulchiinsa yeroo magaalichaa hirmaachisee hundeeffamee jira. Komaandi poostiin kun poolisoota magaalichaa waliin marii gaggeessee jira. Gabaasaa Mulgeetaa Tasfaayeef Immabeet Shooma. Rakkoo nageenyaa magaalaa Maqalee keessatti mul'atu furuudhaa fi qindoomina qaamolee nageenyaa diriirsuuf mariin gaggeeffamee jira. Qindoomina kana keessatti humni raayyaa ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa fi kan naannichaa akkasumas bulchiinsi yeroo waliin ta'uudhaan komaandi poostii hanga gandaatti qindeessuun isaas himamee jira. Poolisoonni magaalaa Maqalees gara hojii isaaniitti deebi'uudhaan hojii nageenyaa jiraachuu magaalaa tasgabbeessuu akka hojjetan kantiibaan yeroo bulchiinsa magaalaa Maqalee obbo Atakilti Haayilasillaasee waamicha dhiheessaniiru. ያለን የሀገር መከላከያ har'arraa eegallee raayyaan ittisaa poolisiin federaalaa fi poolisiin naannichaa caasaatti ijaarame kana waliin ta'uun humna beekumsaa fi yeroo qabnu qindeessuun hojii nageenya hawaasa keenyaa eegsisuu kan eegallu ta'a. ህብረተሰቡ ሰላም ይፈልጋል። hawaasni nagaan hojjetee oolee galuu barbaada. Hunda caalaa uummanni isin beeka. Yoo isin argan hangam akka gammadan isinis dhaga'uu dandeessu. Nutis ni beekna. Hawaasa kanaaf rasaasnii fi meeshaa waraanaa hin barbaachisu. Inni guddaan waliin ta'uudhaan waliigalteedhaan hojjechuutu barbaachisa. Inni lammataan immoo qaamni nagaa kabachiisu as jiraachuunsaa baay'ee murteessaadha. Kun xiyyeeffannoo keessa galuu qaba. Ammas irra deebiidhaan waanin isin hubachiisuu barbaadu. Poolisoonni duubatti hafanis dafanii gara hojiitti akka deebi'aniin jedha. ተቋማት ወሳኝ የተባሉ ተቋማት በዋናው ኃይሉ ፈርሶ ሊሆን ይችላል። Dhaabbileen gurguddoonni humna guddaan diigamuu danda'u. Garuu dhaabbilee kana kan ijaare nama. Hanga nuti hin diignetti nuti maaliif hin ijaarre? Kanaaf kutannoon hojii kanatti galuu qabna. Walgalgaarree hojiitti galuun nageenya hawaasaa deebisuu qabna. Nuti hanga ammaatti rakkooleen nu qunnaman salphaa miti. Yakkamtoota ni qabna. Eenyutti haa kenninu? Yeroo 2-3 hattoota qabnee turre qaamatti laannu dhabnee gadi dhiisne. waan nama dhibu namoota yeroo lammaffaa irra deebiidhaan qabne faatu jira. Kun sirrachuu qaba. Hirmaattonni waltajjichaa rakkoolee isaan mudatan akka furamuuf gaafatanii jiru. አሁን እንኳን ሳምንት አገኛለሁ ብሎ በተስፋ miseensi keenya hanga mindaan arganne amma kanatti abdiidhaan mana nyaataatti duubeedhaan mallatteessee nyaataa jira. Dhimmi jireenyaa kun dhimma xiyyeeffannoo guddaa barbaadudha. Kanaan achi garuu kun hojii keenya waan ta'eef hojjechuun dirqama keenyan jedha. ህዝቡ ካገዘን ደግሞ የሚደበቅ ነገር አይኖርም ማለት ነው. Uummanni yoo nu gargaare wanti dhokatu tokkolleen hin jiru. Kanaaf nuti hawaasni tasgabbaa'ee hojii isaa akka hojjetuuf gargaaruutu nurra jira. እኔ ትናንትና በጣም ሞሮኝ ነበር. ለምን በመቀሌ ክፍለ ከተማ ይደፈራል? Ani kaleessa baay'ee naarreerra akkamitti magaalaa kana keessatti dubartoota gudeedu osoo yeroo waraanaa ta'e sirriidha rakkisaadha jechuun dandeenya. Har'a bakka qaamoleen nageenyaa kun hundi jirutti kun raawwatama. Namni tokko galgala waan balleesseen gabaafamee ganama gadhiifamaa jira. Kanaaf otoo wal hubannaan jiraate karoorri yeroo gabaabaa bahee otoo walitti dhufeenyi gaariin jiraate hin jedha. Poolisiin magaalichaa yeroo gabaabaa keessatti gara hojiitti akka deebi'uu fi kan hojjetan ta'uu bulchiinsi yeroo magaalichaa beeksiseera. Walitti bu'iinsi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti uumamee ture ijaarsa hidha haaromsaa irratti dhiibbaa uumuuf kan karoorfamee ture jedhame. Yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa fi jaarsolii biyyaa jaarsolii naannoo Beenishaangul Gumuz waliin haala yeroo irratti mari'ataniiru. Bakka bu'aan jaarsolii biyyaa Atileet Hayilee Gabrasillaasee naannichatti ijaarsi hidha haaromsaa hojjetamaa jiru ashaaraa lammiilee biyyattii hundaa waan ta'eef walitti bu'iinsi naannoo kanatti uumamaa jiru hundee irraa hiikamuu qabaa jedhan. Walitti qabaan itti aanaa yaa'ii dhaabbilee amantaaf jaarsolii biyyaa Profeesar Masfin Ariyaa gama isaaniitiin naannoon Beenishaangul Gumuz sababa ijaarsa hidha haaromsaan xiyyeeffannoo addunyaa argateera jedhan. Kanaafis hunduu rakkoo nageenyaa naannichaa hiikuudhaaf waliin tumsuun hojjechuun murteessaa ta'uu himaniiru. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa Sibuu Siree hiriira bahuudhaan gochaa adda bilisummaa Oromoo shanee balaaleffatan. Paartiin badhaadhinaa godina Wallagga Bahaas uummanni qaama miidhaa geessisu saaxiluun gara misoomaatti deebi'uu akka qabu hubachiisanii jiru. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Wallagga Bahaatiif Abaaboo Maammoo. Jiraattonni godina Wallaggaa Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda Bujuraa Ammumaa Baaroo Xiixaa Burqaa Xaaloo bakka Anniisa Biciruu fi magaalaa Bujuraa gocha abaaboo shanee mormuun hiriira bahuu fi konfereensii gaggeessuun mormii isaanii ibsatanii jiru. Gareen hidhatee uummata irratti miidhaa geessisaa jiru hojii isaarraa akka of qusatuu fi nageenya akka barbaadanis dubbataniiru. Kanan baay'ee jaalladhu keessumaa abbaa koo Lammisaa Toleeraa kan jedhamu har'a eenyummaan isaanii kan hin beekamne bakkeetti hambisanii maatii isaa dhalanni qabu, ollaanni qabu, firanni qabu gaddisiisuu isaan irratti gaddi guddaan nutti dhaga'ameera.
gara fuula duraatti immoo jaroota kana qaamni kamiyyuu kan duukaa jiraatu kan balaaleffannu ta'uusaa kana ibsuuf han ba'e. Qeerroon dargaggeettiin abbootiin haadholiin milishaan keenya caasaan keenya boru isaan duukaa hidhata godhatanii akka dumbulloo tokko akka duukaatti goomsamni akka isaan duukaatti hin dabalamne Oromoodha bakka. Bulchaan aanaa Sibuu Siree obbo Tamasgeen Gammadaa gareen miidhaa geessisuuf yaalan gochaa isaaniirraa akka of qusatan eeruun uummanni akkaataa misoomaa fi nageenya isaa itti dagaagsuu irratti jabaatee hojjechuu qabaas jedhaniiru. Diina keessaas bakkeedhaas nutti aggaamamu ofillaa qorannee nageenya keenya misooma keenya itti fufsiisuuf harka wal qabannee hojjechuu qabnaa jechuudha. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Alamaayyoo Dheeressaa uummanni qaama miidhaa geessisaa jiru saaxiluun fuula isaa gara misoomaatti deebisuu akka qabu dhaamaniiru. Saaxilaa of keessaa baasaa. Uummanni keenya nyaata ittiin kennu taanaan hin dhufan bara kana. Manni keenya karaa agarsiisu taanaan hin deeman karaa kanarra. Kanaaf nyaata itti kennuu hin qabnu. Karaa itti agarsiisuu hin qabnu. Jennoo irra qabattan kana qabattee itti fufaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti koreen salgee gumii abbootii gadaa Odaa Bulluq haala nageenyaa godinichaa ilaalchisee murtii dabarseera. Abbaan gadaa gumii gamtaa Odaa Bulluq abbaa gadaa Dachaasaa Wadaajoo uummata gidduutti garaagarummaa uumuuf jecha ajjeechaan adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuuf qaamoleen gocha kana raawwatan harka akka kennataniif mootummaan haala akka mijeessuu gaafataniiru. Uummata wal jibbisiisuuf walirratti kakaasuun ajjeechaan akkasumas gocha suukaneessaan akka nurraa dhaabbatudha. Namoota karaa nagaatiin gara abbootii amantaa abbootii gadaa kanatti harka kennatan mootummaan kunuunsee haala mijeessee fi yoo barnoota ta'e barnoota barbaachisu karaa nagaatiin waan isaaniif barbaachisu haala akka mijeessu akka nuu taasisu fi akka mijeessu. Waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa akka gabaasetti nageenyi naannichaa akka mirkanaa'uu fi hunduu balleessaarraa gara hojii misoomaatti akka deebi'uuf abbootiin gadaa dhageettii qabaachuu qabus jedhan abbaan gadaa Dachaasaa Wadaajoo. Godina keenyatti nageenya barbaanna. Nagaan bu'ee biyyi keenya kun gara misoomatti gara nageenyatti akka deebitu barbaanna. Han abbootiin gadaa jedhan, han abbootiin amantaa jedhan, han jaarsoliin biyyaa jedhan, han hayyootiin jedhan dhaga'uu qaba. Jiraattonni godina Harargee Lixaa tarkaanfiin yeroo ammaa raayyaan ittisa biyyaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti fudhachaa jiru kan deeggaranii fi tumsan ta'uu dubbatanii jiru. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinichaa akka itti dhiyaata. Maqaan kiyya Shimallis Sholaan naan jedhani hojiin kalee dalagamee jechuudha. Namoonni sagalan qabamuun isaanii fi afran isaanii immoo jechuudha. Harka kan nu dhabuu isaaniitiin ajjeefamuun isaanii baay'ee nu gammachiisee jira. Gahee olaanaa kan taphachaa jiru raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaan ittisa biyyaa jechuudha. Daangaa biyya kabachiisuu bira darbee jechuudha. Yeroo ammaan tana akka guutuu Afrikaatti illee hojiin raawwachaa jiru kan isa galateeffachiisuu qabudha jechuudha. Fuulduraafis isa ni deeggarra. Isa cinaanii dhaabbannaa olaantummaan seeraa kan biyya keenyaatis ni kabajame jeetiin yaada jechuudha. Muhammad Abdullah Yusufin jama. Asuma jiraata magaalaa Cirooti. Maali hunga wanni beekamu haqaasi namni waa balleesse eessatti yumbo. Maali jarri kun haga ilmi namaa nama kadhatamu takka kadhatamee jira. So waan isaan dhiisuu fuula dura. Kanaafuu gocha amma guyyaa kalee godhame kuni waan nama gammachiisu waan itti gammadamuu qabu. Kanaaf mootummaan isaan hafillee hifadhe osoo hin jenne bifa kanaan jala bu'ee tarkaanfii fudhatee uummata bal'aa garaan gubate kana gammachiisuu qabaadha. Haalaan gammachuu hedduun na dhagahamee jira. Maaliif juntaan biyya kanaaf hedduu rakkoo uumaa kan turedha. Isaanus miseensonni qaamaman suni isaanuuf amma maaliif waa hedduudha islayyuu rakkoo hedduu uumuu kan deemani ammas kaafanis isaan duukaa deemani akka qabaman ammas kaafan sun ammas rakkoo hedduu uumuu kan waan danda'aniif ani hedduu kan gammade ani wanni kanarratti haalaan gammadeen jira itti fufu qaba waraanni keenya ani galatooman jedha. Maqaan kiyya Qaasim Kadir jedhama. Godina Harargee Lixaa magaalaa Cirooti jireenyi kiyya. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf mootummaan tarkaanfii fudhatamaa jiru haalaan kan nama gammachiisu.
kan nama jajjabeessu tarkaanfiin boonsaan akkasii irratti fudhatamee seeratti dhalaahuu qabanii. Kanaaf haalaan mootummaan keenya hin jajjabeeffama keessattuu raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfiin inni fudhataa jiru boonsaadha nu gammachiisa. Olaantummaan seeraa kun sirriitti kabajamee qondaaltonni olaanaan hin qabamne isaan kun immoo sirriitti qabamuu qaban bakka dirqama qabamuun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif hojii keessattuu badiidhaan wal qabatee biyya tana keessatti badiin gurguddoo warri qindeessee faayinaansiidhaanis warri deeggaraa ture isaanii waan ta'eef isaan kun immoo takkaaduu isaanii beekamuu qaba takkaa immoo sirriitti bakka jiran san sakatta'anii to'annaa jala ooluu qaban jechuudha. Oduudhuma wal fakkaatuun jiraattonni godina Gujii Lixaas mootummaan tarkaanfii murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti fudhachaa jiru cimsee itti fufuu qabaa jedhanii jiru. Yaadni isaanii kunooti. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuutii fi tarkaanfii fudhatame nutillee waan fudhatame irraa dhageenne itti amanneerra guddoo daansaa isumaanuu haaluma isaarraa yoo fudhanne gaaffii filanii yakkaamessa qofa adamsanii seeraa dhiyeessuu ta'uu isaa mirkaneeffanneera. Kana maalirraa hubanna yakki kun kasaan biyyarra raawwataa turan tureera. Mootummaan olaantummaa seeraa hin kabachiisa jedhee biyya Tigraay seene tureera. Akka sila humna mootummaan qabuun akka sila mootummaan tarkaanfiin fudhata jedhameen yeroo tokko torbaan tokkotti yookaan immoo guyyaa lama sadii keessatti wannicha olaantummaa seeraa kabachiisanii xumuruun hin danda'ama ture. Inni gochuun kan dadhabameef hawaasaa fi yakkaamessa addaan baasuu ta'uusaa sirriitti hubanneerra. Seerri dhugaa mirkanaa'ee kan uummata maraaf fayyadu naannoo sanatti akka inni hojiirra oolu hawaasni Tigraay ammallee teenaan raayyaa ittisa biyyaatiif iddoo tanatti asi jirani eenyu fa'a meeshaa ganaa kuufataniidhaan kan jedhu eeruu garaagaraa kennaa. Humni isaanii har'a gara dhumaatti deemaa jiran. Ammas tarkaanfiin mootummaan fudhataa jiru haga halkan edaatti itti fufee jira. Ammas ka hafanes ka harka kennatanus harka kennatu qofaa miti akkuma itti fufee mootummaan kenna federaalaa ammas tarkaanfiin itti fufa. Ka hafanes guyyaa gabaabaa keessatti boolla san keessaa ba'anii adda awwaalaman mishigii keessaa ba'anii reenfa isaanii kabaasanuuf wantooti guyyaa kalee taateen guyyaa kalee immoo ajaa'iba waan addaati. Eeggamnu ture akkasitti ani akka yaadaa turetti akkasitti eegamne garuu hojii ajaa'ibaati guyyaa tokkotti namoota nagasanii tarkaanfiin irraa fudhatame kun qabamanii seeraaf ka dhiyaatan waan ta'eef ani ammas mootummaan keenya hojii jalqabe ciminaanis itti fufuu qaba. Yeroo ammaa kana mootummaan akkaataa tarkaanfiitti fudhataa jiru akkaataan inni kaleessanii tarkaanfiitti fudhatee warra harma fi deebi'anii ciniinan warra harka isaanii deebi'anii ciniinan jechuudha. Hadhas immoo kaafan kana duguunni hawaasa keenya waliin taane namoota kaleessa hawaasa keenya duguugaa turan keessaa baanee fakkaatanii bofa diimaa ta'anii namoota biyya keenya saamaa turan kana akkaataan ammallee tarkaanfii mootummaa fudhataa deemaa jiru kun cimee waatti deemuu qabu jechuudha. Cimee yoo mootummaan olaantummaa seeraa hin kabajamin abbaan humna qabu biyya ka barbaade godhee abbaan humna hin qabne immoo saamamee hatamee jiraata jechuudha. Ejjeefamee jiraata jechuudha. Kanaaf miti nama dhuunfaa birattu nama mataa isaa nama dhuunfaa biratti olaantummaan seeraa hin jiraatin baay'ee galuu hin danda'u jechuudha. Biyyaa miti. Kanaaf akkaataa nama mootummaan tarkaanfii fudhataa deemaa jiru kun cimee waatti fufuu qabu jechuudha. Kanaan booda fuula keenya gara misoomatti akka deeffatu ammas cicciftuu hafteef iddoo isaan jiran olaantummaa seeraatti kadhatu qabu olaantummaa seeraatti dhiyaatuu qaba jechuudha. Adeemsi baruu fi barsiisuu bara kana karaa of eeggannoo COVID-19 ilaalcha galcheen gaggeeffamaa jira jedhe biiroon barnoota Oromiyaa. Qophiin manneen barnootaa ittisa weerara vaayirasii kana irraa ittisan taasisuuf baruuf barsiisuun sodaa malee akka gaggeeffamu taasiseeraas jedhame. Hoogganaan ittaanaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Fireem Tasammaa turtii TV waliin taasisaniin gareen of eeggannoo manneen barnootaa keessatti hundaa'ee jiru gamaggamuu hundaa'uun sakatta'iinsi taasifameera jedhan. Torbanuma lamaan darbe kana keessa gareen hooggansaan gaggeeffamu ogeeyyiin barnootaa biiroo barnootaa irraati Oromiyaa gara kallattii 8tti hirree isa kana sakattaadha kan turre hanga manneen barnootaatti gadi buune sakattaa keenyarraa kan hubanne keessumattuu COVID wal qabsiisee of eeggannoo jiru manneen barnootaa keessatti sadarkaa gaariirra jira. Muuxannoon nuti yeroo barattoonni kutaa 8ffaa akkasumas immoo 12ffaa manneen barnootaatti deebi'anii baratan irratti shaakalamaa ture sun baay'ee gaariidha. Muuxannoon achirraa nuti arganne gufuun tokkollee nun quunnamne hanga isaan ji'a tokkoof walakkaadhaaf barnoota poorshinii hin haguuganii ba'anitti rakkoon tokkollee nun quunnamne hanga ammaattillee of eeggannoon sun ittuma fufee jira.
inni kun egaa maatii sodaachisuu hin qabu. Baruu fi barsiisuu bara kanaatiif qophii gahaan taasifamullee ammoo barattoonni miiliyoona tokko ol ta'an hanga ammaatti gara manneen barnootaatti kan hin dhufne ta'uusaa obbo Efreem dubbataniiru. Bu'aan argame illee waa hin jira. Hammas laa eegamu ta'uu baatu malee naannoo barattoonni 28,000 ta'an sababuma kanaan amma galmaa'aniiru amma gara mana barnootaatti seenaa jiru. Hubannoon nuti immoo arganne maaliif barataan harca'eessa jedhu kanallee maatiis meeqa harca'een beekama akkasitti garuu hanga karoorattanii fi karoora keenyaa fi raawwii gidduu kan jiru garaagarummaan naannoo miliyoona 1.5ti. Tuqaan shanan kun barattoonni kutaa salgaffaa hin galmoofne akkuma biyyaattu amma torban dhufu kaasee isaanii galmaa'u barattoonni kutaa sagalitti amma darbanii jiranii. Durumaan immoo kutaa sagal keessaa harca'anii kan hafan hin jiru. Isaan kun bara darbees immoo kutaa 8 darbanii gara sagalitti darbanii kan hin galmaan hin jiraatu. Walumatti daballee yoo ilaalle naannoo walakkaa mileenii salgaffaa irratti miiliyoonaan galmaa'u inni yaanna. Isa kanaan yoo wal qabatee ilaallu naannoo miliyoona tokkootu harca'aa jechuudha haala kanaan yoo ilaalle. Kanaafuu inni kunillee ammas harca'uu hin qabu. Uummanni keenya kana beekee daa'imman mana barnootaa irraa hafuu hin qabani. Manneen barnootaa keenya deeggarsa barbaachisaa ta'e kennaa jiru. Caasaan barnootaa deeggarsa barbaachisaa ta'e hin kennu. Tola ooltonni illee sababa harka qallummaatiin daa'imman mana barumsaatii akka hin harcaane taasisaa jiru. Kanaafuu akka hin harcaane waamicha gochaa. Riippoortarri keenya olaanaa yaaddeessaa akka gabaasetti dhaloota baratee fi dorgomaa ta'e qabaachuudhaaf maatiin daa'imman isaanii gara manneen barnootaatti erguu akka qaban biiroon barnoota Oromiyaa dhaamsa dabarseera. Daa'imman keenya nama guutuu akka ta'aniif gaaffii Oromoon qabu kana hundasaa gaaffii Itoophiyaan qabdu kana hundasaa deebisuudhaaf barnoonni daandii tokkicha akka ta'edha. Kanaafuu daa'imman manneen barnootaa irraa hafuu hin qabani. Lammaffaa dhaquu duwwaa miti seeraan barachuu. Namni gidduutti kutuu hin qabu. Keessumattuu immoo jaarraa 21ffaa kana keessatti namni jiraachuudhaaf nama ta'ee jiraachuudhaaf barnoonni dirqama. Ammumayyuu namni hin baratin namni qubee lakkaa'uu hin dandeenye namni lakkoobsa barreessuu hin dandeenye rakkoo guddaa keessa jira har'umallee. Ammas teeknooloojiin kun saffisisaa baay'ee guddaadha. Akkuma arginu waggootuma 10-15 darban kana keessatti guddinni teeknooloojii keessumattuu immoo teeknooloojiin odeeffannoo kun baay'ee babal'achaa jira. Jiruuf jireenyi namaa teeknooloojii kana wajjin wal qabataa. Teeknooloojii kanatti fayyadamuu immoo kan dandeenyu lammiin yoo barate qofa. Kanaafuu isa kanarratti hirmaatan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaatitti lafa asiidiin miidhamee callaa kennuu didee nooraadhaan yaalame irraatii callaan gaariin akka abdatan qonnaan bultoonni aanichaa ITV'tti himaniiru. Giddugalli qorannoo qonnaa Amboos asiidummaa biyyee kana hir'isuudhaaf qonnaan bultoota deeggaraa jiraachuusaa himee jira. Waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Shawaa Lixaa immoo hanqina dhiyeessii gama nooraatiin jiru furuudhaaf hojjechaa akka jiru dubbatee jira. Fayyiraa Margaa dabalataa qindeesseera. Irra jireessi teessuma lafa ishee baddaa kan ta'e aanaan Jibaat lafa oomisha qonnaaf oolu heektaara 16,000 kan qabdoo taatu liqamni biyyee waan itti baay'atuuf harki caalaan lafa qonnaa asiidummaan miidhamuun erga callaa barbaachisu kennuu dhiisee bubbuluu ragaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanichaarraa arganne ni ifoomsa. Rakkoo asiidummaa biyyee furuuf giddugaleessi qorannoo qonna Amboo aanaa Jibaat dabalatee aanaalee godina Shawaa Lixaa 10 keessatti qorannoo biyyee gaggeessuun lafa asiidiin miidhame nooraadhaan yaaluun qonnaan bultoota deeggaruu irratti argama. Bu'uuruma kanaan gandoota baadiyyaa sadii aanaa Jibaat giddugaleessi qorannoo qonna Amboo yaalii lafa asiidiin miidhame nooraan yaaluun garbuu biiraa oomisha keessaa gandi Maaruu Jibaat ishee tokko taatu qonnaan bultoonni gandichaa deeggarsa argataniin lafa isaaniirraa callaa gaarii abdachaa akka jiran dubbatu. Nooraa sana nu kennee nooricha irra facaafnee sadii qonnee tokkottiin bullee sadii qonnee arfaffaatti facaafnee guyyaa 26 naasee 26 facaafne. Naasee 26 facaafneeti garbuun kun edda xinnoo fooyyii nu ergattee takka qonnaa lama irraan gashanne amma kunoo xinnoo ishinuu fooyyoftetti axxinnaattu amma kuntaala 15 kuntaala 10 kana gidduutti nan argadha garaa kootti nan yaada. Sanyiis kan nuu kenne illee dhaabbata qorannoo qonnaa giddugaleessa Ambooti jechuudha. Kan nu deeggare sanyiis kan nuu kenne isaan madaabaraa kan nuu kenne isaan nooraa kan nuu kenne isaan tajaajila bilisuma arganne jechuudha. Jijjiirama akkamii qaba?
Amma jijjiiramni kun iyyuu immoo deebi'ee dursa baay'ee midhaan isaa gadi bu'aadha. Amma garuu hektaara tokkoo fi qixxeen qote. Hektaara tokkoof qixxeen qote sararaan qote isa duraarraa fagoo jijjiirama guddaa baay'ee jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Gabbinni biyyee gadi bu'uun oomisha qonnaa aanichaa irratti dhiibbaa uumaa turuu kan himan itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa Jibaat Zalaalam Ayyaaloo. Yeroo ammaa yaaliin giddugaleessi qorannoo qonna Amboo aanichaa itti taasisaa jiru qonna aanichaa irratti abdii kan hore ta'uu dubbatu. Qorannicha erga soil saampilii erginee gara Naqamteetti laaboraatoorii geessinee bu'aa nuti arganne sanaan irratti xiyyeeffanne naannoo kuntaala 250 nooraan kan dabalame jechaadha. Kanaanis immoo akkuma argitan kana fooyya'insa guddaa jira. Lafuma kana akka fakkeenyatti yoo fudhannaa ta'e waan tokko illee hin baasu ture jechaadha dhugaa dubbachuuf taanaan. Amma garuu qonnaan bulaanis gammadee even waggoota 5 ol ta'an sanillee waa'ee nooraa yaannu jechaadha. Dr. Hirphaa Laggasaa giddu galeessa qorannoo qonna Ambootti qorataa olaanaa asiidummaa biyyeeti. Lafa asiidiin miidhame irratti nooraan fayyadamuun jijjiiramni jiru abdachiisaa ta'uu ETV'tti himaniiru. Barana duwwaa irratti gara hektaara 130 kan ta'u nooraatiin lafa akkamneerra lixa shawaa keessatti naannoo aanaa ji'a keessatti jechuudha. Aanota hunda kejjenne keessatti nooraan lafa nam'etti lafti baay'ee fooyya'eera. Akkuma Jibaat irratti argitan jechuudha. Jibaat irratti egaa garbuu biiraati. Garbuun biiraa immoo baay'ee gabaabduudha waan taateef isheen uni fayyadamne tiraavilerii waan taateef hamma sakaaniyyuu performaansaan isaa badaa miti. Waggaa sakaan hojii wal bukkee qabnee ilaallu jechuudha. Garuu qotee bulaan ibin barreen gaddaa waggaa 8 lafa duwwaa taa'e deebisanii oomisha irraa argatan. Akka godina Shawaa Lixaatti fedhiin qonnaan bulaan nooraatti fayyadamuun oomisha oomishuuf qabu dabalaa jiraatus dhiyeessiin nooraa hanqina qaba kan jedhan itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Shawaa Lixaa obbo Kabbadaa Dabaloo. Kanaafis mootummaan xiyyeeffannoo itti deemee hojjechaa jira jedhan. Naannoon baddaa kun immoo keessattuu dhiqamni biyyee waan baay'atuuf asiidummaan biyyee baay'ee miidhee jira. Asiidummaa biyyee hambisuudhaaf nooraadhaan akkamamuun kun jalqabamee hin jira. Bal'inaan irratti hojjechaa jira. Garuu fedhiin qonnaan bulaa bira jiruu fi dhiyeessiin gama keenyaan dhiyaachaa jiru walitti hin dhufu hanqinni jira. Kanaafis bara kana warshaan nooraa akka carraa ta'e nu bira jira, as gudarra jira. Dur xiqqoo oomisha ammayyaa'eetu bal'inaan oomishuudhaaf karoorfamee waan jiruuf nu illee karoora guddaa qabannee jirra bara kana fedhii qonnaan bulaadhaaf akka gaafatetti dhiyeessuudhaaf. Godina Shawaa Lixaatti bara oomishaa 2012-2013 lafa hektaara 600 fi 12,000 ol oomisha qonnaan misoomerraa callaa kuntaala miiliyoona 22 argachuuf karoorfame keessaa callaan kuntaala miiliyoona 20.3 argamuu akka danda'u waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa qorannoo taasiseen beeksiseera. Pirojektoota misoomaa gaaffii bu'uuraalee misooma hawaasaa deebisuu danda'an 300 caalan hojjechiisuudhaan tajaajilaaf qopheessaa jiraachuusaa bulchiinsi godina Shawaa Lixaa beeksiseera. Pirojektoonni misoomaa ijaaraman kunneen yeroo fi qulqullina yaadameetiin akka xumuramaniifis hordoffii cimaan taasifamaa akka jiru ibsamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaatiif Teediroos Tolaa. Godina Shawaa Lixaatti pirojektootni misoomaa garaagaraa 300 caalan baasii birrii biiliyoona 2 waliin ijaaramaatii jiraachuu bulchiinsi godinichaa beeksiseera. Pirojektoonni kunniin duraan harcaatii fi harkifannaa qabaniin bajata uummataa qisaasessuun olittis maddoota komii bulchiinsa gaarii ta'atii turuu isaaniitti ragaaleen kan agarsiisan. Kanaafis pirojektoota madda rakkoo fi gaaffii hawaasaa ta'an kanneen hawaasa hirmaachisuun hojiin ijaarsa pirojektoota kanaa qulqullina fooyya'aan baasii xiqqaan fi yerootti raawwachiisuuf hojjetamaatii jira jedhameera. Hawaasni naannoos hojii ijaarsa pirojektoota kanneeniitiif ni tumsinaa jedhu. Koree pirojektii kan amma dhufanii daawwannaa godhaniitiin nuti dhaamsi isaanitti dhaammannu jechuudha. Tokkoffaa dhimmi pirojektiin kun ariitiin akka nu xumuramu hin barbaanna. Isa kanaaf waan deeggaramuu qabu isaanis akka nu cina dhaabbatan akka nu biraan fagaanne yaadaanis haa ta'u qaamaan akka nutti deddeebi'anii nu ilaalan isa kanan gaafanna jechuudha. Karaa biraatiin dhimma qulqullinaan wal qabatu akkuma beekamu amma dhufamee wanti baay'een argamee jira jalqabbii irratti jechuudha. Kanaaf isa kanallee nuti akka qonnaan bulaatti hin beeknu waan ta'eef koreen teeknikaa haanaa ta'ee koreen pirojektii kana hoogganu ammarraa kaasee
qulqullina isaa kana sirriitti nu hordofu. Pirojektoota kanneen keessaa pirojektoonni barnootaa isaan ijoodha akka jedhan itti gaafatamaan waajjira barnootaa godina Shawaa Lixaa obbo Taamiraat Dhaabaa pirojektoota kanneen yeroo fi qulqullina barbaadamuun ijaarsisuuf hordoffii cimaa gochaatii jiraachuu himu. Pirojektoota godinichaa baasii birrii biiliyoona 2.2 oliin ijaaramaatii jiran 322 keessaa 222 isaanii tajaajilaaf akka qophaa'antu ibsame. Pirojektoota 322 qabna. Kana keessaa barkana pirojektoota 230 hin fidha jennee karoorfanne. Waliigala bajanni ittiin barkana sochoon immoo pirojektoota kan godinaatiin baajata godinaatiin gara miliyoona 200,000 fi miliyoona 4ti. Baajata aanoleetiin immoo miliyoona 70 walumaa galatti miliyoona 200,000 fi 74 pirojektoonni kun yeroo ammaa kanatti hojjetamaatii jiru jechaadha. Kanaafan milkeessuufis koreen qaamolee dhimmi ilaallatuun hundaa'ee hojiitti galuu bulchaa itti aanaan godina Shawaa Lixaa obbo Ajjamaa Tolosaa dubbataniiru. Barreen darban rakkoolee adda addaatu ture. Rakkoo qajeelfama seera bittaa faayinaansiitiin deemamaatii hin turre rakkoon sun hiikkatee hunduu irratti waliigalleerra amma garuu sochii keessa galame hojichi bifa gaariitiin deemaatii kan jiru bakka itti rakkoon jiru immoo achumatti koreen pirojektii bakkuma pirojektiitti argame furmaata kennaatii jirra jechuudha. Fakkeenyaaf bakka itti kontiraaktarii duubatti hafeef sababa maaliitiif duubatti akka hinnaaf gaafachaatii jirra. Rakkoo adda addaa kaasaa, rakkoo maateeriyaalii kaasaa, rakkoo hirmaannaa hawaasaallee bakka itti kaasu jira. Sanas immoo hawaasa wajjiniin mari'achaatii jirra. Innis immoo yeroo gabaabaa yeroo kennameef keessatti waan isarraa eegamu raawwatee uummataaf tajaajilaaf akka ooluuf marii adda addaa goonee haala gaariirra geenye jirra jechuudha guyyoottan darban kanaan. Gabaasni kun kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaati. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatii gara oduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra. United Kingdom keessatti qorichoonni du'aatii sababii vaayirasii koronaatiin qaqqaban 4 keessaa harka tokkoon hir'isuu danda'a jedhaman gosoonni qorichaa 2 argaman. Qorichoonni kunneen bifa kaasaatiin kan kennaman yoo ta'u dhukkubsattoota yaaliin irratti taasifame irratti jijjiirama guddaa argamsiisaniiru jedhan ogeessonni. United Kingdom keessaa dhiyeessiin qorichoota kanaatiin haala gahaa ta'een waan jiruuf faayidaa irra ooluu danda'as jedhameera. Qorichoonni kunneen maqaan isaaniis Tolizibaam fi Saarilibaam jedhaman kunneen lubbuu namoota vaayirasichaatiin dhukkubsatanii oolchuurraa darbee akka dafanii dandamatan gochuu irrattis ni gargaara jedhamee jira. Kana malees turtii dhukkubsattoonni kutaa wallaansaa addaa namoonni haalaan dhukkubsatan keessa jiranis hedduu gabaabsaa jedhamee jira. Hospitaalota United Kingdom keessaa dhukkubsattoonni koronaa 30 ta'an kan jiran yommuu ta'u ji'a eebilaa waggaa darbee waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu immoo parsantaa 39tiin dabaluusaa BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaa osoo hin xumuriin dura ijoo isaanii irra deebi'uun si yaadachiisa. Sibaat Naggaa dabalatee hooggantoonni garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay olaanoon 5 to'annaa jala oolan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaatitti lafa asiidiin miidhamee nooraadhaan yaalamerraati oomishni gaariin eeggamaa akka jiru ibsameera. Daawwattoota keenya oduun ganama kanaaf qabanne kanan gammaatti hordoftanidha. Qophiin keenya hanga sa'a 6tti si wajjin turtii taasisaa yeroo gaarii.